fuunee jira jirtu manxiqasitii nagaa fayyaa keessanii baga nagaa taatanii mee akkaataatti kiroomirraan viidiyoo maxxansitan isin agarsiisa. Kiroomirra seentanii YouTube jettanii youtube.com haala kanaan isinii fida. Yeroo inni haala kanaan isinii fide obsaan eeggadhaa, rakkoo neetworkii kan kootiiti. Rakkoo neetworkii kiyyaatti waan ta'eef haala kanaan yoo isinii fide tuqaa sadiin gubbaa kana tuqxanii deeskitooppii godhachuu hin dagatinaa. Deeskitooppii irra jira jechuudha kiyya ammaa. Deeskitooppii erga godhattan boodarraan porofaayilii kana as bakka kana jechuudha. Mallattoo eda'oo wayiitu jira bakka kana porofaayilii keessanii as mallattoo nootifikeeshinii tanaa as mallattoon eda'uu takka saanduqa keessa jirti. Mallattoo eda'uu tana gadi tuqxan. Yoo haala kanaan gadi tuqxan go live jedha, postii jedha, akkasuma immoo upload video jedha. Bakka kanatti barreeffamni jechuudha. Barreeffama upload video jedhu kana qubaan gadi qabdan ogguu takka gadi qabdanii irra turtan haala kanaan isinii fida. Yogguu haala kanaan isinii fide open the group ka jedhu kanarratti ogguu takka gadi tuqxanii haala kanaan isinii fida. Jala kanatti ka dura irra jiru kun ka duraati jechuudha. Isa lammataa kanatti as buuttanii haala kanaan isinii fide jechuudha. Haala kanaan yoo inni isinii fide bakka kanaan next ka jedhu kana gadi tuqxanii faayilii keessan keessa isin filachiisa. Akkanumatti isin fida jechuudha. Gilaarii keessan keessa mee nama viidiyoo kana maxxansuudhaaf irratti sandi godhee jira. Gubbaa kana irratti sandi godhe jedha. Viidiyoo yoo filattan jechuudha. Sandi irra gootan haala kanaan isinii fide jechuudha. Obsaan eeggadha. Haala kanaan nuu fide jechuudha. Haga viidiyoon kun gadi bu'u obsaan eeggattanii bakka kanatti barreeffamatti barreessitanii kun immoo as jalatti illee ni barreessitanii jechuudha. Kanarraa qixxinimee irra barreessa. Amma fakkeenyaa fi gubbaa kanarratti bakki kun boota mata duree irra barreessitanii nama waa'ee viidiyoo kana waa'ee reediin haasa'ee maxxansaa jira. Jala kanatti immoo mallattoo hashtaagii kana fayyadamtanii as jalatti obsaa ka jedhu maqaa keessan irra barreessitan jechuudha. Yaada qabdan achi jalatti diskiriipshinii jedhan sani waan ta'eef as jalatti yaada qabdan barreessitan jechuudha. Irraa gadi hiitanii yaada barbaaddan barreessitan jechuudha. Waa'ee viidiyoo keessanii wal qabatu fa'a. Fakkeenyaaf Oromoo jedhee yeroon irratti barreessu haala kanaan isa viyuu guddaa qabu Oromoo ka jedhu jala kanaan na fide irratti sandi godha. Rakkoon qabu jechuudha. Akkasuma gadi hiitanii maqaa namoota bebbeekamoo jala barreessuu dandeettan jechuudha. Aga dandeettan irra barreessitanii ergasii irra barreessitan jechuudha. Jala kanatti pileelistii yoo itti dabalachuu barbaaddan tuqaa asii gaggaragalu kana tuqxanii irratti sandi godhattan. Ani garuu irratti hidhachuu hin barbaanne ofirraa dhiisa jechuudha. Jala kanatti illee isinii fida viidiyoo keessa yeesirra yoo galchitan ka daa'imaati jedha. Hin barbaachisu noo isa jedhu kanarra dhiiftan jechuudha. Isa noo jedhu irra dhiiftanii haga viidiyoon kun gadi bu'u obsaadhaan eeggadha. Jala kanatti eeganni raayitii isinii kennutti daftaniitiin achiin tartan jechuudha. Jala kanatti eeganni raayitii nuu kennuu ni eegganna. Haala kanaan eedanii bakka kanatti jechuudha. Jala kanatti raayitii akkanatti isiniif kenna. Tokkorraa gadi dhibbaa herregaa ittuma dhiiftan jechuudha. Aga bakka kanatti inni herregee xumurutti obsumaan eeggattanii amma raayitii takka ibse bakka kanatti koppiraayitii hin qabu. Koppiraayitii irraa bilisa jedhee naaf himee jira jechuu gubbaa kanarratti. Raayitii kana kenninaan koppiraayitii hin qabu jechuudha. Asumaan tempelalii fuuldura isaa irra kaa'achuudhaafis bakka kana gadi tuqxu. Mee bakka kana gadi tuqee gilaarii keessaa dhaqee fudha jechuudha. Haala kanaan naa fida. Gilaarii keessaa
kan deemtanii filattanii fakkeenyaaf karee difaa kan irra kaa'ame haala kanaan tempileetii isaa fiddanii dura isaa bakkee kanaan irra kaawwattanii amma erga haala kanaan hundaa xumureetiniin jedhe jala kanatti raayiti jedhee jira waa hundaa erga inni xumuree geesse next bakka jedhu kana gadi tuqxan next erga jettaniin booda bakki beeksisa itti dabalatu bakka kana jira kino amma beeksisa yeroo kana mallattoo tuqaa gaggaragalu kana tuqne beeksisa irratti hidhanna isaa san erga tuqne oonii fi oofiitu jira oon ka jedhu irratti raayitii goona raayitii irratti goone erga siyaasiitti bakka kanatti sandi bakka jedhutu jira sandi yoo jedheen haala kanaan irratti hidhame beeksisa yeroo itti dabalachuu barbaaddanis bakka kanatti kinoo isinii fida jedhu jechuudha manaajer isa jedhu inni barreeffamas keessaa kana jechuudha barreeffama manaajer jedhu kana gidduu kana keessatti sarara kana keessatti barreeffama buleedhaan barraa'ee as keessa ka jiru kanatu beeksisa bakka kana yogguu takka gadi tuqne jechuudha haala kanaan fida amma beeksisa irratti dabaladhuu naan jechaa jira beeksisa kana fakkeenyaaf irratti dabalachuudhaaf eda'uu kana tuqa jechuudha eda'uu tana yogguu takka tuqe haala kanaan erga da'uu tuqe irra sarkisa jechuudha bakka kanattis eda'uu kana tuqa amma beeksisa lamatti dabalee ammallee akkana sarkisa walqixxee kanatti itti dabala gara kasaa kanarratti illee erga eda'uu tuqe boodarraan gara kasaa kanatti sarkise gara kasaa dhuma isaa irraa kanatti sarkise ammallee raayiti jedhaan eda'uu kana tuqee itti dabale jechuudha beeksisa meeqa takka 2 3 4 jechuudha viidiyoo daqiiqaa 11 irraa olii haala saniin itti hidhachuu dandeettanii itti dabalachuu dandeettan erga eda'uu san tuqxanii raayiti itti gootan eda'uun as jirti erga akkasitti sarkiftanii hunda keessa naqattan boodarraan bakka kanarratti sammeet gootan jechuudha irratti kalaas irratti hidhadhee jira jechuudha nama beeksisa irratti hidhadheetiniin jira next jedhaan haala kanaan erga next jettaniin boodarraan haala kanaan isinii fida ammallee nextii tuqxanii haala kanaan isinii fida bakka kanatti yeroo next gootan raayitii jala kanatti hin dagatina barreeffama dheeraa kana gara jalaatti saanduqni tokko jira achitti raayitii gootanii bakka kanatti eegasiisanii fida sammiit jettaniini erga sammiit jettaniin boodarraan haala kanaan isinii fida haala kanaan maxxanfitan jechuudha kiroomeerraan next jedhaanii ammas next jedhaanii ittuma deebi'ee next jedhaan haala kanaan isinii fida amma Facebook an viidiyoo kana akka laayiviitti gallakkisuu barbaade waan ta'eef saanduqa as keessaa kanarratti public jette tanatti raayitii godha isii jalaa tanatti illee raayitii godha viidiyoon kun amma gara laayiviitti jijjiirame jechuudha next godhama bakka kanatti next godha public irra galchee jira waan ta'eef next jedhaan ammas haala kanaan xumuramee jira jechuudha amma viidiyoon kun gadi lakkifamaatiin jira haala kanaan isinii fida jegguu haala kanaan isinii fide x gubbaa kana tuqxan yoo bakka kana tuqxan viidiyoo gadi bu'a live irratti isiniin deebi'u x gubbaa tana tuqxan jechuudha x tana irraa dho'itan kuma argaa jirtan amma viidiyoon kun gadi bu'ee jira jechuudha beeksifni guutuun oonii ta'ee jira haala kanaan itti dabalattanii jechuudha meema fakkeenyaaf duubatti deebi'ee isin agarsiisa jechuudha yuutuubii kan koo keessa galee viidiyoon kun amma yuutuubii irra galee isin agarsiisa amma viidiyochi sun kinoo laayiv irra jira jechuudha laayiv irra jira haala kanaan itti gattanii galata'u